Hajjiin ani faayuu gadhiisitanii mucatti arabaa fuudhaa. Faayuu gadhiisee mucatti arabaa fuudha maaliif jedhe? Maaliif faayuu gadhiisa? Maaliif intala arabaa fuudhuuf deema? Makiinaa qabaa, mana qabaa, birrii qabaa, maal qaba jechuudhaan. Hajjii qofa utuu hin taane ijoolleen dhiirota hundumti isaaniitu waa'ee kanarratti xiyyeeffatanii shamarran irraa maallaqa nyaatan. Tokkoffaa ofitti harkisanii yeroo duraa ofitti harkisanii kana qabne anis sobanii dhiisanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu qabna gaggeessin fayyadamanii jecha. Hajjiin akkuma beekamu faayuu gadhiisee mucatti arabaa fuudha. Mucatti bareeddudha. Mucaa bareedaadha. Bareeda argite dhiironni hundumtuu hin harkifatti. Makiinaa qabaa, mana qabaa, waan hundaa siitaa jechuudhaan mucatti isa haasofsiisa. Garuu akka kaameraa waraabamaa jiru gonkumaa fi qabu. Haasa isaa san malee. As keessatti Saayidoo maal irratti hojjete? Garuu mootuyyuu wanni kun dhiironni waan akkana waan hojjeta. Namichi kun yeroo hundumaa maaliif sammuun isaa yaanni piraankii ta'uun oolu jedhee dhiirotatti deddeebi'an jechuudha. Immoo abdiidhaaf fide jedhee ni jira. Kisee tokko hiriyoonni dhiiraa kunis shamarranis tokkoma. Garuu mucaa miskiina san ishiin taate maal jechuudhis abdiin akkam fuune hin beeka. Garuu moriyoo abdiin didee jedhe ufii waan sanatti dubbatu otoo dubartii sadii irra ni kaaqabu. Dubartii sadii irra ni kaaqaba jechuudha. Hajjee kan na ajaa'ibe ammallee deebi'ee mucattiidhaan makiina qabaa. Ani sa'aatiitti inni dubartii 5 qaba. Fakkeenyaaf abdiin dubartii 5 qaba jedhee oduu kijibaatee mucattiin san utoo kaisallee furtu taa'ee Hajjiin abdii jala faallese jechuudha. Dhiirri dubartii bareeda gara ofii harkifatte. Ammanni fakkeenyaaf abdiin hiriyaa isaati kan yeroo hundumaa bira dhaabbatu gama hundaanuu. Garuu mootuyyuu inni abdiin taatu anaa taati. Otoo dubartii sadii qabu jechuudha. Akkamitti akkas ta'a? Asirratti dhiironni hundumtuu asirratti dhiironni hundi isaanii tokko jechuudha. Waan babbareedduu yoo argan of biraan dabarsa. Garuu inni achirratti makiinaa qadimaa ani barbaadu itti jirti isin jechuudha. Isin ani qabeenya barbaadu itti jirti. Ani mucaa duraa san barbaadu itti jirti mucatti. Hajjiin immoo lakki isaa miti. Ana si fuudha. Inni siin ta'u inni dubartii akkamitti namni akkamitti akkatti soba. Adiin akkamitti gurraacha jedha. Isin san argatuuf jechuudha. Immootu namni bifa kana ilaala malee keessa isaa san hin beeku nama san bifa ni bareeddi. Garuu dubartoonni isaanii bifa bareedan malee afaan isaanii hadhaadha. Kan gubatanii jechuudha akka ibiddaatitti. Otoo kana beeku akkamitti ibiddatti deema. Dubartii isaanii fuudhuu jechuun ibidda fuudhuu jechuudha. Namoonni beektanii akkatti isaan manatti keessa jiraatan argaan jirra jechuudha. Nuti simmootu akkamitti dubartii saba biraa hin fuudha jedhee dubbata. Dubartii yoo dubbatan akka ibiddaatitti danfan. Saniin immoo kijibee akkana boru gaazexaa seenti hoo ibidda irratti qabdi. Yamanii jechuun seerri yamanii dubartii isaanii dheerrii ol jedhee ilaalu ijoollee hedduu muudannoon irratti karaa kanatti jechuudha. Jersee achi isaan bira dalaganii dubartii isaanii ol jedhanii ilaalanii akka yamaniititti. Garuu hojjan immoo otuma kana beeku tarii fedhiinis hin beekamu. Jechuun fedhiin heerumuu dandeetti tarii dubartiin isaanii garuu mootuu akka beekutti dubartiin yamanii araba akkamiyyuu dhiira habashaa tokko yeroo argitetti garuu sirrii miti. Akkamitti hajjiin mootuyyuu faayoo gassee dhiiseetiniini intala arabaa kana fuudha akkamitti yaa. Kuni isa qofa otoo hin taane biyyuma keenyattuu fakkeenyaaf shamarran bareeda yeroo argan bira dabarfatanii hin tuqanii maal jedhanii lakkoofsarraa fudhatanii bakka dhiironni wantoota akkana namarratti deeman kun asumatti nurraa dhaabadha. Asumatti kama qabdanii rabbiin bultii isin haa wajjin isin haa jiraachisu. Umrii isin haa dheeressu isin mootuyyuu namni kun mootuu dhugaa waan hedduu tokko wanti inni hojjetu waan nama gammachiisu miti. Yeroo hundumaa dubartii irratti dubartii fiduudha yeroo hundu dubartii garuu immoo waan kana kan godhe erga mucaan sun biraa galtee namarratti nama fiduu eegale malee dura homaan goone jechuudha. Kun immoo amma salphina guddaa arfaffaa jechuudha.
otoo isheen kunis ishee jettee duuba mootuyyuu kabraa otoo argee ishii si fudhachuu ni danda'a. Mee manatti ol guuranii maal bu'aa qaba? Qabeenyi tokko bira hin jiru. Ofii hojii gaarii tokko hin qabu. Ofiitu nama isa jiraachisu jira. Akkuma sanitti ofii jiraatus garuu immoo wanni asirraa barannu dhiironni maaliif otoo waan qabne hin qabnaa, mallaqa qabnaa, makiinaa akkana qabnaa, mana qabnaa maaliif jedhan? Mallaqnis bareeduma, mannis hin dhuma. Garuu jaalala qofa. Jaalala yeroo namatti dhiyaatte, qulqullina keetii yeroo namatti dhiyaatte, ani waan takkaan qabu si jaaladha itti dhiyaatte, dubartii miskiina sitti dhiyaatte. Garuu immoo sossobanii ijoollee shamarranii fakkeenya mallaqa irraa nyaatan kunillee karmaan mucaa kanaa kana jechuudha. Karama hajjii kana fakkeenyaaf sii kennaa naa liqeessu yookiin si fuudha mallaqa naa kenni jedhanii. Isa san yoo gooteef illee namaaf mallaqa san si fuudhaa odoo hin taane ati dursaa yoo akka liqaatti si gaafate akka liqaatitti si fuudhaan mallaqa naa kennu jetteen immoo sirrii miti jechuudha. Maaliif si fuudhaan mallaqa naa kenni gaafa siin jedhe inni si fuudhu otoo hin taane mallaqa san barbaadee gizeetiin dabarfatee yoo dandeessii deebisuu dadhabe itti dhiisa jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti iyyaa jiran kana jechuudha. Garuu immoo mallaqa keessan kennisanii miidiyaa irratti baatanii wanti dubbatamee maaltu jira? Wanti fidee wantoota kana immoo keessatti waliin ilaalamee seeraan himatamee jedhama malee miidiyaa kana gubbaarratti baatee mallaqa kuma hagaa kanaan nyaate birrii kanaan nyaate hojjetes siifis sillee bakka qilleensi siseene nama sanillee qilleensi seene. Garuu immoo waan kana yoo karaa jaarsotaatiin dadhabdeetti gara miidiyaatti isa fidda malee akkanumatti kaatee nama beektu tokko mootuyyuu mucaa samuun irraa dubbataa jiran kun ankaraa na nyaata. Maaliif hojjettan? Sirriidha nuti mana arabaa kan akka cinqamnee fi nu mallaqa ni beekna. Akkamitti dhufa mallaqni akka ni beekna. Garuu mucaan kun hin dheenye ijoolleen hedduun ilmoo irraa argatanii gataa jirani. Eessaan jirani fuudhanii ilmoo irraa argatanii mallaqa isin nyaatanii gataa jiran. Garuu amma mucaan kun immoo dhiyaate. Mucaan kun nama yeroo turallee furdofaan ture. Nama illee gargaarina fakkaa miidiyaa kanarraan dubbataa garuu samuuna kana nagarre ture hin jira. Amma ijoollee waan kanaatti irraa dubbatti ilaa waan tokko illee beekuu qabna. Dubbii tokko yeroo gara jaarsotaatiin manguddoo jira bara biyya otoo hin taane namoota miidiyaa kanarraa kana keessan fixatanii yoo dhaban gara miidiyaa kanarratti fixu jechuudha. Mucaan sun immoo dubbatee jira, dhukkubsatee dubbatee jira. Akka waan soballee ergee jira jedhanii dubbatanii ani hin beeku. San maaliif godhuu danda'e? Rakkootu isa goosisa. Obboleen kiyya namni tokko yoo rakkate waan qabatu wallaalee wallaahi namni rakkate hin beekne immoo hin jiru jedhee yaadu. Keessattuu ijoollee yaadun baadaleedha. Karakkinaan arginu hin jirtan. Kanaafuu rakkoo san namaa hubadhaa. Fiidanii miidiyaa irratti baasuu oduu hin taane namni sun maal rakkate maaliif na sobe? Tarii mallaqa sanii eessaa fuudha? Amma dubartoonni sirriidha hojiin argatu. Cinqamanis mana namaa waan godhanii dalagu. Garuu gurbaan sun nan hidhamee rakkoo na mudatee hojii dhaabee maal jedhee dubbatee jira. Immoo waan kana seera manguddootti himattee waan kana addaan baasee dadhabdee jettee gara miidiyaatti fiddi. Maaliif otoo hin qabdu jedhallee otoo dheessellee bilbilallee jijjiiratee hin danda'a. Yoo shan ijaaru cufatee namarraa yoo kaasuu didee maal gooti wanti gootu hin jiru. Sii qabala jedheen asirratti nuti nama gargaaruun fayyaalummaa kenna. Nama gargaaruun miskiinummaa kenna. Garuu immoo wanni hubachuu qabnu namni sun yoo ala baasa otoo hin taane akkuma keessa kennu gubata sirriidha. Obsuu fi hamma obsitee miti gaafa booddarraa mootuyyuu saaxila miidiyaa gubbarra yoo taane jaarsottii gurguddoo walitti qabdee seeraan himattee dadhabdee miti takki uummanni sun irraa kafala takki kafaluu dadhabees isaatu kafala yoo hojii argate yoo hojiin argate immoo jaarsonni illee maasiin jettiire nu obsi nu eeggadhu takki nutu sii kafala takki nu gaafa hojii argate sii haa kafalu jedhanii sirraan gattaa'ee jaarsonni nama laala. Mucaan kun garaa na nyaatee jira akka namoota kaanii ijoollee wajjin ilmaa wajjin ganne dubbatee jira jechuudha. Waa'ee kanarratti illee maaliif dubbadde samuuna miidiyaa kanarratti
waa'ee kanattu deema. Wanni kaasee nama kanarratti amma namoonni tokko otoo qaban otoo waan qabne hin qabna kan jedhan hin qabna qabeenya akkana qabna jedhanii odeessanii qalbii dubartootaa hatan jechuudha. Bar makiinaa qabaattumaa siin godhu. Makiinaa qabaattoo qabeenyi bira hin jiraatin baasiin ati jaanitti baaftu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namni makiinaa qabu tokko yookiin 10,000 yookiin 11,000 baasa jira. Kana maaliif baasare? Namni gaasiin biyya keenya hin beekne jechuudha. Gatti qaatu 10,000 baasa. Gaasiin biyya keenya waan hin jirre moota biyya keessatti fakkeenyaaf duulonni tokko dhiirottii makiinaa qabanii maal jettanii qalbiin keessanis hin jabine. Akkuma makiinaan jiru san baasiin illee jira. Akka nadaanyiin biyya ambaa kanaa miti biyya keenya keessatti hin beektan. Kanarratti makiinaa qabaatee waan fedhe qabaatetti dhiiste. Garuu isa waan qabne qulqulluu ta'ee gara jaalalaatiin onni qulqulluun isa hojii jiraatu nama akkasii marataan homaa siin godhu jechuudha. Mootu warroon dhiiraa immoo waan akkana qabne jettanii qalbii ijoollee shamarranii hattanii karaa miidiyaatiin hattanii bifa keessan bareechatanii hattanii booda immoo kan tuutti sii galchatan. Rabbiin makiinaa sana sitti godhuu danda'a. Rabbiin qabeenya sana sitti godhuu danda'a. Dhiifama ishee kanaaf obboleen xiyyaa waan hundumaayyuu obsa keessa argatan. Yoo waa obsite argattaa waan hawwite inshaallah wadda lagatti jettee ni argatta. Kana isin jechuu barbaada. Viidiyoon kee har'aa kan fakkaata. Inshaallah ramadaana lee rabbiin nagaan itti nu haa ga'u baana ahli keenya wajjin inshaallah maatii keenya wajjin hiriyoota keenya wajjin kan biyya keessaa fi kan biyya alallee rabbiin nagaan itti nu haa ga'u isin jedha. Kanuma dhaammadhaa obboleen kiyya waan hordoftanii fi waan wajjin turtanii baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.